ما جدني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تؤلمنا مما علمك الله برم سبرتشو كنان ورديران جعلني جدن كنافو كلاسي أداتي قبات نوكباتي ورد برطوطا أكبر النموغلا جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في يوم كذا وكذا بكة كانت والقها قويا كانت والقها جلني سجنت أدى دبرتوطا برسيسو جلقبان عالمنا ثاني كان تركي زينب دبلتين مهدو دبرتوطا كان برسيستي شفاء بنت عبد الله تنجدمت دبرتوطا قطر شفاء كل برا عمر بن الخطاب ماكرو ايكونومي كوميتي خليفة كيست نمشن يروفلتمو دبرتي كيسا اسيت توكو كيسا ترتيجو عفور ورديرا تراني جنفاني سي ترتي دينك دين خليفة إسلاما أتمتعو قبا مرتي سورة تجد شفاعا كل هذا من رسول ربي صلى الله عليه وسلم زينب برسو دبسو كم برسيسي ستور ما جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم علمينها رقية النملة كما علمتها الكتاب جد حتى هذا مناكية برسو دبسو نابرسيسي قرش أددا كنما هدن كنك متي يدمن تاني كنما هدن قريش جرا نابرسيسي جدن حالة نتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمة جاهلية كيسجرو برمسان بيكمسان ورد إيراس ورد برسوتاس جيرو رد وجتن سنة كيسا تقيوفو أن عائشة رضي الله عنها حال منا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوفو أن أبو موسى الأشعري مالجدا غافي ججبان يرون مدتو هذا منا رسول ربي صلى الله عليه وسلم عائشة بردقني فرمات أرقني رفنا جدا فنقفانت أروى سنجد متابعي مالجدا ما رأيت امرأة أعلم بالطب ولا بالفقه ولا بالشعر من عائشة جدا عنده برتوتا كيسا هنا قرر كان بيكم سديني تجعلت كان امو وللو أددا دندس أكسو مسمو قريتش دواء الددار كمنا رت والأنصرت نمر كبسة في سورت فنرتس أكا إسيدو برتيهن أقرر أول الرأساسي دين الإسلام فرسو دبسو قرآن قفامت أفان عربي فاتي أفان عربي فاتي مسلم نتوكو برسون دندو أنو تنبرن نجتشون عيدي دائرة مسلم نبرتشون درك مساد رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسلموت برسوف دبسو هندندين ينالك واجدني هجي أدداتي نمتكنا جيرو الأفيالا غافا قويا بدر ورّا دين إسلاما ورانور أفدوه بوجي أمي كيسا ورّا بوجي أماني مال جدن warri booji'amee hidhaa jiru bilisummaa argachuudhaaf ijoollee dubartootaa 10 warra dhiiraa warra dubartootaaf barsiisaati dubbisuuf barreessuuf barsiisaati kanaan of bilisa baasaa jedhan haala kanaan warri booji'amee barattoota 10 muslima dubartootarraaf dhiirarraaf kennameefi akkaataa itti dubbisanu barsiisanii bilisummaa ofii argatan jechuudha kana qofaa miti islaamummaan sadarkaa guddaatti addunyaa irratti dhiibbaa kan uume nama biraarraa barachuu danda'iti teknooloojiin saayinsiin dhufee islaamni addunyaa hoggane warra kaan irraa barateeti khaliifaan biyya adda addaa gaafa babal'atu biyya dhaqan hundarraa maal godhan islaamni bara Usmaan ibn Affaan hamma ta'e daangaa Faransaay gahe boodammoo bara Umayyoota Portugalin Spain diinal islaamni babal'ate Afrikaa biyya Arabaa hedduu jarrooti biyya namaa deemanii akkamitti baratanii bulchanii gaafa jettan itti aanaa ofii amantaa biraa nama ta'e saba biraa nama ta'e of jala kaawwatanii jararraa baratanii booda gaafa of danda'anii waa hundaan gahanii of danda'anii dhaabbachuurra deeman yoo seenaa qorattan haala kanaan babal'ate kana keessatti islaamummaan sadarkaa guddaatti kan gahe tokko maalinni waraana Xal'aas jedhamu jira bara hijra bara Awurooppaa 1751 irratti muslimoonni fi chaayinaan waraana irratti wal quunnaman naannoo biyya Ruusiyaa daangaa san irratti Daagistaan naannoo jedhamu irratti waraana wal quunnamanii muslimoonni injifatanii waraana chaayinaa keessaa namoonni muraasni booji'aman akkuma kana warra booji'ame keessaa beekumsa addaa warra qabdan adda baasaati
beekumsa qabdan sana nu barsiisaati bilisummaa isinii kenninaa jedhame. Haala kanaan warra booji'ame keessa waraqata tolchuu warra danda'u jira. Waraqaan amma laaftuu taate kun teknoolojii guddaa ture bara duri. Musliimoonni bara sana Qur'aanni kan barreeffamu maal irratti? Gogaa irratti barreeffama. Lafee irratti barreeffama. Waraqaan hin jiru. Qur'aana juuzii 30 barreessuudhaaf gogaa hoolaa 135 barbaada. Namni tokko juuzii 30 qaba jechuun wareegama hoolaa 135 kafaluu qaba. Jabaadha waraqaan hin jiru bara sana. Amma teknoolojiin kan addunyaa irratti Chaayinaa qofa qabdi. Waraqaa tolchuu. Musliimoonni immoo booji'an jiran. warra booji'ame keessaa teknoolojii addaa warri beektan nu barsiisaati bilisummaa argadhaa jedhani. Namoota Chaayinaa keessaa namoonni 2-4 jedhaniiru. Maal godhani? Nu beekumsa addaa qabnaa jedhan. Chaayinaan bara sana maal goote? Addunyaa irratti eksporti kan godhamu waraqaadha. Akka amma doolaarri bunni fidu bara sana waraqaatu fida. Kanaafuu maal godhan? Iccitii teknoolojii kana namni bara akka hin baranne godhan. Maal jedhani? Warra mana hidhaa du'atti murtaa'e waggaa 20 umriitti murtaa'e mana hidhaatti baasanii teknoolojii kana barsiisu yoo iccitii kana nama biyya alaatti himte deebite hidhaa seenta. Ofiisii godhameera iccitii biyyaatti nama biraatti himtu haala kanaan ture. Haa ta'u malee booji'amanii qabaman. Gaafa qabamanu of baasuun dirqama gaafa ta'u musliimoota barsiisan. Musliimoonni haala kanaan baratanii waraqaa tolchuu gaafa danda'anu waraana Chaayinaa kana fuudhanii daangaa jaraatti geessanii biyya keessan galaa jedhanii. Amma kun maal fide? Musliimoonni waraqaa tolchuu jalqaban. Waraqaa tolchuun maal fide? Qur'aanni waraqaatti barreeffamuu fide. Kan maalitti fide? Qur'aana qofa ergasii hoolaa gogaa hoolaa 135 kan barbaadu Qur'aana juzii 30 amma hadiisni si barraa'u jalqabe. Wanni barraa'u jalqabe. Kana bira dabarfatanii maaltu dhufe? Eega waraqaa hedduu oomishuu dandeenye, eega waraqaa kana eksport goonee irraa maallaqa argachuu dandeenye, waan baratamu hedduu barbaaduu qabnaa jedhanii ilmi saayinsii biyya adda addaa ture, kan biyya Faarsa ture, kan biyya Greek ture, kan biyya adda addaa fidanii waraqaa kanatti barreessuu jalqaban afaan Arabiffaatti hiikaa jedhan. Kun maal fide? Waggaa 10 booda eega waraqaa musliimoonni tolchuu danda'ani magaalaan Baagdaad haaraan tolchamte. Sana baran dhaabban waggaa tokkoon booda Baytal Hikmaa kan jedhamu tolchan jechuudha. Maal inni? Bakka qorannoon itti gaggeeffamu, bakka saayinsiin itti baratamu, bakka ilmiin addunyaa irra jiru adda addaa dhufe afaan Arabiffaatti hiikamee uummanni irraa baratu, riisarchiin godhamu, laaboraatoorii godhamu kun dhufe. Kun immoo maal fide? Qaroomina muslimaa fide. Golden age of Muslim fide jechuudha. Musliimoonni ilmi addunyaa irra jiru adda addaa fidatanii baratanii ilmi Quraanaa fi hadiisaa silumaa qabu gara saayinsiitiin gara Quraanaa fi hadiisaatiin gaafa dhufanu qorannoon waa'ee addunyaa jalqabame jechuudha. Saayinsiin amma jiru hedduun isaa yoo fudhattani warra musliimaa jalqabe. Kana anaaniti waggaa 10 hadda BBC'n akka miidiyaatti seenaa dabarfate qoratanii kitaabaan kan baasan dokumentariin kan baasan jira. Qorannoo hedduu keessatti kan jiru. Kun maaliif? Musliimoonni diinii barachuunis barumsa kan barachuunis murteessaadha, barbaachisaadha. Warri dhiiraas warri dubartoota asirratti xiyyeeffannaa gochuudhaan waan gurguddaa hawwuun baratanii bakka guddaa gahuudhaaf yaalii gochuun nurraa eegama. Qur'aana baranneerraa jettan ijoolleen har'a eebbifamtan yoo kanatti dhaabbattan qoftanitti. Sichi tafsiira barachuu qabdu, sichi hadiisa barachuu qabdu, sichi du'aata ta'uu qabdu, sichi barumsa akaadaamiis barachuu qabdu. Du'aatonni akaadaamii hin baranne fitnaa hedduu gara fuulduraa dhufaa deema. Maaliif diinagdee keessatti shubaa hedduu jira. Yoo kanas sanas baratanii ol caalanii gara gadi dubbatanii malee waan tokko waan nama hangalleerra dhaabbatanii gaafa fatwa kennanii biyya balleessuu dhufu. Akka uummanni Islaamaa teknooloojiidhaan ol ka'e sababni isaa waraqaa barachuudha jedha. Teknooloojiin Islaamaa, khaliifaan Islaamaa immoo tokko sababni kan ittiin kufe fatwaa sheekonni kennaniin. Maal inni fatwaan kun? 751 irratti waraqaa baratan. Waraqaa barachuu akkaataatti tolchamu. Barachuun kun maal fide? Teknoolojii addunyaa irratti muslimni caalee akka argamu, muslima Awurooppaan amma waa hedduun nu caalte
musliimoonni eega waraqaa tolchanii itti fayyadamuu danda'ani waggaa 300 booda waraqaa argan arguumayyuu bara dukkanaa keessa turan bakka sadi irratti argan tokkoffaa waraana masqalaa gaafa filisxeem dhufanu لأول مرة كتاب متنفمي ترزمي جرو ويرو دراتي فرقن كودن سجلتمي جهرت لما فا بيسبن كيستي كورتو كوشنتمي أفورين بودا مقالا لاتيفا جدمتو كمسلموني تكنولوجي هدو كبان غافا مقالا زانا دوفاني توتنو تكنولوجي هدو مسلمان رارجن صدفا دي طاليانين كيستي وقا دبلما طاليان سيسيلين مسلموتا بولج غافا ريكون كوستا جداني قبسو جل قبني مقالا سنة قبتنو ورقا يرو دراتي فرقن أچرا أبتني مسلموتا هدو فتني ورّا ساينسي في تكنولوجي كان بيكو هم بسنين برسيسا جدن قد جدني الرابرتني كمبودا مسلموتا درس ورقا تلتو جل قبن ورقا تلتني ببلسني مسلم مس اكسپورت کولا درس اكسپورت کوچو جل قبن اما كان قفن أبني واتر ميلر تكنولوجي جارمو ورقا لانا كميت تكنولوجي بشان ورقا اوميشو كم بساني تفيدمو اوميشاني هدن كمبوداو ورقان أوروبا نيچالا جچون كودا سدي برا كودا سدي كودا أفور وقا دبا تربا درا ركا أوروبا تيوفدن وقا دبا تربا كودا درا قرآن بريفا مجر قرآن يكون عربية أستريا فينا موزيمي كيسجر قرآن يكون ورقا أوروبا تلجي ترتي بريفا ورقان كون ورقا بريدا أوروبا تلجي تيجي رميت بريفا حتى أمالي قرآن كان غاف أدور تكنا قبضني لالتن ورقا كان كالتوش ور كريستانا وانتايفي مقاجرة بريفة نيرو كيست أكما مال برين أدو تلالتن واكيست مولتني مولتا غاف أرغتنو قرآن نسون مسكالا في الرقب مالي فكانت ورقا كانوا مش ور كريستانا مانا متنسا كانت تلفمي يدني غاف بريفة من تنجر كريستانا وانتايف مسكالا الرقودة مسلموني ورقا بريدا جدني إيسا سلا أو في برسيزن بودا ورقا أوروبا تبريسون كان رتن دابني مالتو تي هدو ببلساني تكنولوجي هدو أوميكان أوروبا ورقا كان ببلسان قرو برفمني هركام بريسون قيات فولا كودن برفما چاينان هركام بريسون ورد برفتة wood printing press كنجرو ماشينة تولجي تولجي ماشينة كون قيات بيجي أفرتما متنسا أمو بيجي جرمان كيسة نموت لمتو إيجا ورقا كان هدو أمشن إكسپورت غوني واميكا غوني هركام بريسوني روري رافورة كلام بتبتني وانا الددات السكريبتو ننجرو مال ننجرو تعبي قبا أكرت مال غولن توفتا ويتين ماشينا متنسات هلشين عاجدني يادن ماشينا متنسات هلشو تسينني كود أفور شنتمرتي يوهانس غوتنبرغ نمي جدمو printing press ماشيني تولجي ماشينا متن سودن داو تولجي ماشيني كون غياتي فولا كوما سديف دبا دها print غولا كودا لرا غرم غدتي كوما سديف دبا دها وكمال جرمو مالت سينن علمي مسلمو تجر برجرو كان ساينسي هندا أفان كينيا تيكسيفني متن سينا جداني رازو تسينن كودافور شنتمرت كودافور شنتما كاسي هم كودا شنيتا كأوروبا وقا شنتما كيستي كتابة نك الماما كتابة مليون دقدم متنساني أوروبا بيجي جرا كسراب سني مسلم الراهي كني كتابة علمي عددا كان قفامل هم كودا جهد ودوت وقا دبتو كوب شنتما كيستي كتابة مليون دبتو كوب شنتما هم مليون دبلما راب سني علمي ببلسن مسلمون نو غافجتنو شيخوني والغهني ماشينا متنسا فيدمون حراما جدني فتوى كنن اسد مقالة اسطنبول تركي كيستي خليفة بايزيد لمفا برجل مكيستي كود أفر سديتمي شنرتي فتوى كنني ماشينا متنسو printing press فيدمون نوالا جدن سمال فيدي مسلمني واحد دودان كنجالة دو بيت ديبي وستدوش هم يوميت هم كودا فربا ديغدامي سديت وفتي نيامم إنمتو إبراهيم متفرقا نمجدمو لمي أستريا فينا نانو سنرا كنوفي إني مال غودا إسلامة بي أوروبا ديمي كيستو فرنسا إندكي كيجي راكاسي مني بروم ساجرا كتابة حالة بريدا لمتن فمين برتاو
muslimni harkaan barreessaadha. Teknooloojiin kun hammam jara akka guddisa ilaalee Sheekh Abdallah Afandi mufti jedhamu kan biyya Istanbul jiranitti dhufe fatwaan kun jijjiiramuu qaba. Muslimni dudubbeetti hafeera nu caalaniiru hasirreeffamu jedhee hedduu qabsaa'ee dhumarratti maaliif dhowwani sheekonni jennaan sababa jahatu seenaa keessatti himame. Kanas baruun barbaachisaadha. Tokkoffaa bara durii barreessuuf dubbisuun barbaachisaadha jennee nama hedduu barsiifne. Namni hedduun akka hojiitti qabatee kana hojjetaara. Gaafa printing maashiniin dhufe jedhe kun hundinuu hojiidhaan ala ta'uuf deemaara. Lammaffaa kitaaba Islaamaa durii kaasee akka ibaadaatti kitaabuma barreessuun khushuu'iidhaan, ilmiidhaan, nama beekamu, wuduudhaan birraa ammoo maashina wuduun qabne. Khushuu'ii irraan qabne maaliin qabne akkamitti dabarsinee quraana keenya akka maxxansu eeyyamnaa fi sadaffaa yoo quraana keenya balleesse yoo jedhanii soda. Afuraffaa immoo durii kaasee diiniin Islaamaa naqaleedhaan baratame yoo kitaabni akkana nasharame sheeka bira dhufee namni taa'ee qarachuu dhiisee kitaabuma naa jira jedhe kitaaba dubbisaa gaafa sana karaa irraa maqaa sababa adda addaa qabatanii dhowwan. Kun maal fide 17 hamma 28 gidduutti hamma eeyyamamutti Awurooppaan kitaaba biliyoona 1 maxxansite hedduun nu caalte muslimni kufee jarri ol ka'anii teknooloojiin nu caalanii biyya muslimaa akkamitti qabannaa sadarkaa kanarra gahanii yeroo duraatiif 1798 dhufanii qabatan. Biyya Islaamaa keessatti yeroo duraatiif maxxansaa maashiniidhaan kan maxxanfame yeroo duraatis eenyu maxxanse Naapooliyoon Boonaapart maxxanse. Pireezidaantii Faransaay kan ture harkatti galfachuudhaaf salawaata printing maashinii maxxanse harkisuudhaaf maal waraqata manshuuraata fidanii raabsan. Akka muslima fakkee seenaan isaa hedduudha. Maaltu fidennaan bara durii barumsa ammayyaas kan diiniis lammanuu wal bira baratame. Tokko qabannee tokko gaafa dhiisnee kufaatidha. Lammanuu wal bira deemuu qaba. Diiniinis baratamuu qaba. Akadamiinis diinii qofa barannee hoggana biyyaa ta'uu hin dandeenyu. Hogganna uummata muslimaas uummata kiristaanaas hunduma waliin hogganna. Akademikaali saayinsiidhaanis hundumaan hogganne hundarra caallee hundaaf fakkeenya taanee kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Itti aansee kanan kaasu diiniin Islaamaa kan babal'ate seenaa keessatti namoota humna qaban dandeettii qaban oomishuu waan danda'aniif ummanni Islaamaa addunyaa irratti hiyyeessa ummanni wamaa hin qabu haala kanatti fufanii diinii babal'isuun hin danda'amu. Markazni keessan maaliif dhaabate? Birrii dhabnee ahlul khayrii nu barbaada. Isinuu ahlul sharriidha. Maaliif ahlul khayrii barbaadu? Kun ahlul khayrii mantaan. Ahlul khayrii jechuun warra birrii qaban sanaan khayrii warra dalagatu. Isin mantaan. Maalinnaan biyya hedduu keessatti ummanni Islaamaa duniyaadhaan wallalee duniyaa irratti milkaa'uu barbaada. Duniyaa irratti wallalanii duniyaa irratti milkaa'uu rakkisaa. Diiniin keenya kan akhiraas kan duniyaas nu laallata. Akhiraanis duniyaa irrattis bakka lamarrattu milkiin nu barbaachisa. Malee duniyaan kan jaraatii keenya akhiraan sirrii miti. Duniyaanis keenya. Duniyaa irrattis milkoofne. Duniyaa irrattis nasrii arganne. Duniyaa irrattis tamkiin arganne. Duniyaa irrattis olaantummaa diiniin keenya ifa bahee bilisummaa argatuuf babal'atu argannee malee lafa duwwaa teenya miti. Al tokko maaltu ta'e laalcha wayiseen bara hijiraa 100 mootummaan Umayyad Khaliifaan Umayyad biyyoota babal'ate gaafa deemu Awurooppaan harka jaraa gaafa seentu maallaqa hedduu kanatti dhufee gibiraan ganiimaadhaan haala adda addaatiin masaraa dhufuu jalqabnaan warri taayitaarra jiru maal ta'e jiruu jaraatu ummata kaan harkisuu jalqabe. Ummanni sheekota dhagahuu dhiise warra taayitaarra jiru kana birrii harka jiru ilaaluu jalqabe. Masjida namni dhufuu dide. Gaafa kana jarri Hasan al-Basrii dubbiin kun diinii keenya balleessuuf deemaara jedhanii hadiisa keessaa quraana keessaa waan duniyaan faayidaa hin qabne kan dubbatu walitti sassaabanii daawaan ifuma qofa ta'e. Maaliif ummata masjidatti deebisuudhaaf jarri garuu danda'anii ummata deebisanii garuu ummanni akkuma kanatti hafe. Deebisuu qofaaf kan xiyyeeffatame walitti sassaabame kun dhaabbataan barumsa sana ta'e duniyaan faayidaa hin qabdu. Duniyaan akkana otoo duniyaan akka qochoo bookee sadarkaa qabaatte silaa kaafirri bishaan xabbitaan dhugu hadiisa jira. Wanni akka kana hedduunsaa gaafa walitti qabame inni qofti namatti himamu
ummanni maal jedha keenya akhiraa laal qeenooti qee nabiitii jedhama maal jechuudha waan qabnu miskiinaa jechuudha miti keenya rabbumaa kaanis keenya sachumaa jedha maal jechuudha kiisiin duwwaadhaa jechuudha muslimni kiisiin duwwaa ta'ee diiniin nasrii gochuu hin danda'amu rabbiin samii keessa kan jiru lafa keessa kan jiru qabeenya kana hunda eenyuuf uume kaafiraaf moo muslimaaf gaafatamuu qaba maaliif sodaattu rabbiin quraana keessatti lakum bakka jedhu hedduu sadaqaadha isiniif jedha eega kun hundinuu nuuf ta'e maaf nu bakka sanatti hin argamne وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا والله كيسجر وان سمي كيسجر مرسا إسنيفان كجيلش إسنيفان أنجس إسنيفان قد إسنيفي جد نو نوفيمتي جنافي جدا أكامتتا نوفي أكهرامة إيوائي تلالمي كبيني كباتشون humna horachuun akka yakkaatti ilaalame namni diinii qabu qabeenyaan qabu namni qabeenyaan qabni immoo akka diinii irraa fagaate wayitti ilaalame naggaadeen achi barbaariidha naggaadeen jannatan seentu yoo seentees waggaa 500 fattashamtee marammaramtee dhumar galamee namatti kun immoo nattaaf waan alaatu jannata galuun barbaada kanaafu miskiina sadarkaa kanatu nama keessa baay'ate rabbiin qabeenya lafarra jiru maallaqni akka badiitti ilaalamuun qabu rabbiin maal jedha quraana keessatti ifaan ifatti kanname maallaqni yakkaa miti almaalu walbanuuna ziinatul hayaati duuniyaa maallaqniif qabeenyi faaya biyya duuniyaa kan bareechu ijoollee qabaachuuf maallaqa qabaachuudha aanatu godhe rabbiin jedhaar miti qul man harrama ziinatallah eenyutu haraama godhe ziina rabbiin faaya rabbiin uume eenyufi lillazina amanu warra amananii fi aakhiraatti mit fil hayaati dunya biyyi dunya irratti asitti jedhaara rabbi achitti miti kan isinii asumatti isiniif uumame otu maallaqni faayidaan qabaanne maal jedhama amma innal mubazziriina kaanu ikhwaana shayaatiin warri tabzira godhani yookaan qabeenya balleessanii ikhwaana obboleessa shayxaanaati jedhaman maal balleessanii birrii balleessuun obboleessa shayxaanaa yoo nama godhe birriin baay'ee barbaachisaadha jechuudha yoo khayriitti hin dalagatan yoo jannatatti hin bitatan yoo karaa halaalaatti maallaqaan wal qabatee waa sadii islaamummaa keessa kan jiru tootaali yoo fudhattan sadan kana keessaan bahu tokkoffaa maallaqa karaa halaalaatiin argachuu lammaffaa karaa halaalaatti fayyadamu sadaffaa mirga maallaqni sun qabu zakaasa sadaqaasa kennu kana seerri ribaa jedha maal jedha waa hedduu waan maallaqaan jiru fudhannaan sadan kana keessaan bahu sadan kana eeguudha malee akka faayidaan qabnetti dubbachuun sirrii miti al tokko maalinni ummanni muslimaa duniyaan kan jiraati jedhee warra kaaniif dhiise gaafa rakkate sheekii tokko yoo laaltan masjida dhaabbatanii maal jedhu duniyaan faayidaan qabdu badduudha akkana dubbatanii dhumarratti jedhaa birrii maskidaa fidaa jedhu eessaa dhufa innooti gataa jettanii nurkaa gattanii eessaa dhufa qabadha horadha olantummaa qabadha dinagdee irratti jedhanii nama kakaasanii achiin booda masjidaa fidaa yoo kun hin taane ummanni muslimaa maal ta'a hiyyeessa ta'a waan kan hin qabne harka namaa kan laalu dhabuuni hiyyummaan islaamummaa keessatti waan faarfatamuu miti rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam salaata keessatti du'aa kadhatan keessa adab al-mufrad bukhari nakkan gabasan ganama fi galgala du'aa kadhatamu keessa allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ya rabbi sittan baqadda kufrirra akasumas hiyyummarra hiyyeessa ta'uun du'aa kadhatanii kan ofirra balleessanu malee jirataani ma sha Allah waan jedhamu miti rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ganama galgala kana kadhata kana qofa miti hadiisa imam ahmad dabalatee kan biraarratti maal jedhu اللهم إني أعوذ بك من كفر الراس تنبقدا ومن الفقر يوم الراس تنبقدا ومن القلة مالك نتكاتشورا بينا نستكاتشورا ومن الذلة قد أنتم مرة جدني دعاء كرت أكا مسلمات ربين بي دنيا كانت أكمل كوفلو فدي ربي لفرتك أولشنو وان حلالتي هندا نفقل كان هو بچون برباچو لما فا
حديثا سلكاسي حديث أوتو دنيان رب برت صدرك بوكي أوتشو بوكي جيسي سلا كافر بشانتي كولين لغو خنجدا مندندا مخنجدا بيوفدن رب برت دنيانس آخرانس ومانت نوفي مالي آخرة كان جنة جنة كندن ربي مال ربي غني عن العالمين مالك بربادن دنيا روانجو وانا آخرة الرجل نوف قدة مالي جنة جلا هورا الأين جلا وان بربادن جلا وان آخرة جو ربي صدرك مالك أبا ربي تؤمن ربي غني دنيا نيسا كسوما ربي صدرك انسيك ديانا ربي نبرت كرو جنة التنبنا نبرتو مسجد التنجار نبرتو ديني كنية النصر نبرتو وجي خيري هدوتي وجنة أكا فايدان قبل تلالون سرميت لما فا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ديني نصر الأف والقبتي قرآن كيستس يقول ألفن أموالهم وأنفسهم كنجر هدو جر مالك جراتين نفسي جراتين ورديني الأف كبساه جرا مالك نكان التين كبساه متوق بلال ابن ربا غربما كيسا تنتين بتقول سما كنه أبو بكر مالك وانكبو إذن ديني نصرو وقت واحد دوجرا نمي الأبيو هركنا مالالا نمي كبان فولنا ما برد أبدا نمي كبان ميقدا نمي كبان نبوها أكورا سورة ورانا أحزابا من تبوكي رتي والربوي تبوكي رتي مالجدن رسول ربي صلى الله عليه وسلم مليون رتورني بلنا كان كيسا إنسانو هاتا أمالي وان كبان كنني صدقا كنني كبصولاف نما ديمو بربادو مالكا كنني نموني مراسي دفني مال جدن نو كنني وان اتين كبصوف ننان إسيني أرغون دندي نيجدن أجمان ورقم مال نبوها نيجد قرآن كيسا تربين مالف مالكا اتين كبصان وان نبني إذا جرى الرأي ممان على جربوسا لأرقتا الله يجد ما ينفقون وان التين نفق وان بازي التين بازا وان أبنف إنبوها نيجرا أبونا مبوت سفتو